Jira jirtu akkam jirtu daawwattoota hordoftoota televezyiinii ONN kun torbeetti gaafa har'aa kamisa kan sinii dhiyaatu qophii gaaddisa dimokiraasiiti. Qophiin keenya akkuma innaa kaanii haala yeroo irratti dhimmoota dimokiraasii mirga namaa, dinagdee, hawaasummaa, nageenya, siyaasa kana wal qabatee barumsa ni ta'a. Fakkeenya ta'uu danda'a jennee kan dhiyeessaa turre har'as qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan haasofnu waa'ee Siiriyaati. Kan deebi'a. Deebi'eera daawwattoota keenya har'a kan haasofnu waa'ee sirna maatii tokko waggaa dhibbaa otoo hin taane waggaa 54 biyya Sooriyaa jedhamtu bitaa ture raawwachuu isaa irratti xiyyeeffadheenidha kan ani har'a haasa'u yookaan kan qophiin kun inni xiyyeeffatu. Siiriyaa maatiin tokko waggaa 54 bulcheera. Sirni yookaan mootummaa Siiriyaa kan jedhamu sirna yookaan mootummaa maatii tokkooti. Maatiin sunis maatii Hafiz al-Assad jedhama. Abbaa fi ilmi waggaa 54 mootummaa ta'anii wal harkaa fuudhanii Siiriyaa bitaniiru. Kanarrattidha jechuudha kan qabiyyeen qophii koo. Amma sirni sun diigameera. Dilbata darbee mormitootaatiin afaan qawweetiin diigamee mootummaan isaas pirezidaantii Bashir al-Assad baqatee Mooskoo kan Raashiyaa galeera. Akkamitti baqatee sababni kufaatii sirna sanaaf maalidha kan jedhu otoo ilaaliin dura mee waa'ee Siiriyaa xinnoo jennu. Siiriyaan biyyoota adda addaatiin bitamteetti. Ijiptiin bulchiteetti. Xaaliyaaniin yookaan sirni Roomaa biteera. Faransaayiin bitteetti. Giriikiin yookaan Giriik Impaayiriinis bitteetti. Qaama adda addaatiin bitamteetti Siiriyaan. Seenaa ishee yaadachiisuudha jechuudha. Ijipti jalas galuuf yaalteetti. Israa'el faanaas wal abdeetti. Lola guyyaa 7 jedhamu keessas Ijipti faana taatee Israa'el loluudhaaf jettee yaaltee turte. Inni kitaaba lamaan keessa jiru Quraanii fi kitaaba qulqulluu keessa kan jiru gaarreewwan Goolaan jedhaman ammallee harkuma Israa'elii jirarraa fudhatame. Lafichi garuu kan Siiriyaati. Siiriyaan biyyoota seenaa guddoo qaban biyya durattiiti jedhaman keessaa tokkodha. Akkuma Ijiptii fa'aa, akkuma Iraaq fa'aa, akkuma Sooriyaa, akkuma Iraan fa'aa biyya turtedha. Umurii dheeraa qabdi. Sirna dheeraa qabdi jedhamtee dhaamtu keessaa tokko ture. Kan isheen bilisummaa ishee gonfatte bara 1945 gaafa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii har'a jedhamu hundeeffame jechuudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii amma jedhamu bara sana League of Nations jedhama ture. San Francisco Ameerikaattidha kan inni hundaa'e. Bara sana kan isheen biyya walaba taatee Sooriyaa jedhamte yookaan Siiriyaa jedhamtee waamamuu jalqabde. Otoo akkasitti bultuu bara 1970 jeneraalli tokko waraanni tokko waraana keessaa ka'ee mootummaa fonqolche. Har'a akkamitti kuftee kan jedhu sanattidhaan isin fiduuf yaalaa jira daawwattoota hordoftoota keenya. Kan amma haasa'u jechuudha. Biyya akkasitti dhufte kana bara 1945 erga walabummaa ishee gonfattee booda hamma 1970tti sirnumaan bulaa turte. Bara 1970 waraanni tokko kan maqaan isaa Hafiz al-Assad jedhamu mootummaa sirnaan ture fonqolchee aangootti bahe. Waraana keessaa bahe. Namichi waraanichi loltuun Hafiz al-Assad jedhamu waggaa 30 dhiitee bulche biyya sana. Waggaa 30 dhiitee bulche amma
kudha sagal amma kuma lamaatti jechuudha. Kudha sagal torbaatamaa amma kuma lamaatti dhiitee bulche. Waraanni suni kan inni dhufe saba xiqqoorraati. Saba xiqqoorraati dhufe. Sabni sun maqaan isaa Alaawayit jedhama. Alaawayitiin kuni saba xiqqoodha Siiriyaa keessatti. Siiriyaa keessa saboota adda addaatu, aadaa adda addaatu, amantaa adda addaa jira. Siiriyaa keessa sabni Alawaat jedhamu jira. Alawaat suni amantaa shariyaa hordofu kan Iraanii sana jechuudha. Shiyaa hordofu dhiifama. Amantaa shiyaa hordofu. Kan amantaa sunni hordofanis jiru. Kanaaf Alawaat jira. Araboonni jiru. Kurdoonni jiru. Turkiin saba Turkii kan ta'an jiru. Palestaayinii yookaan Filistiimonnis jiru. Afaan adda addaa, aadaa adda addaa, amantaa adda addaa jira. Saba adda addaatu. Sabni Alawaat jedhamu kuni ummata Sooriyaan qabdu keessa harka 12dha. Sooriyaan kitila 23 qabxii 23 qabdi. Kitila 23 fi 200,000 qabdi jechuudha. Baay'inni ummata Siiriyaa. Achi keessaa kitila 23 keessaa yookaan miliyoona 23 keessaa harki 12 saba Alawaat jedhamudha. Xiqqoodha. Harki guddaan sunnii sana. Warra amantaa sunnii hordofan sana. Kan aangoo fonqolchaan qabate Hafiz al-Assad saba xiqqoo kanarraa kan bahe. Inni 1970 hanga 2000tti dhiitee bulchee inni gaafa du'u immoo ilmi isaa kan yuunivarsiitii hakiima ta'uuf barataa ture nama umurii waggaa 34 kan ta'e aangoo akka qabatu taasifame. Heerri mootummaa jijjiirame jechuudha. Akka heera yeroo sanaa tureetti Sooriyaa keessatti jechuudha. Namni pirezidantii ta'uu waggaa 40 fi isaa ol ta'uu qabaa jedha. Garuu ilmi isaa abbaan gaafa du'u ilmatu dhaaluu qaba waan ta'eef sirni kan ijaarame akka maatiitti ijaarame waan ta'eef namni biraaf hin hayyamamu. Isaan akka biyya bulchaniif waaqni nu uume jedhanii amananii uummata amansiisaniiru. Kanaaf ilmaa qabatu jedhanii seerri muun ajaju waan ta'eef heera sana jijjiiranii 34 haa ta'uu namni biyya kana bulchuu umurii 34 irraa haa jalqabu jedhanii jijjiiranii Bashir al-Assad namni jedhamu barataa akka ture pirezidantii ta'e jechuun nugusan ta'e miti garuu akkuma nugusaatti abbaatti aanee biyyattii akka bulchuu ta'e. Bashir al-Assad immoo 2000 kaasee hanga 2024tti waggaa 24 biyyattii dhiitee tumee bulche. Waliigalatti abbaa fi ilmi hanga dilbata gaddaatti waggaa 54 biyya sana uummata sana akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti dhiitanii bulchaa turan. Gaaffiin siyaasaa, gaaffiin dinagdee, gaaffiin eenyummaa, gaaffiin amantaa, gaaffiin dinagdee biyya sanatti garmalee ka'aa ture. Gaaffiin eenyummaatu jira, gaaffii dimokiraasii jira, gaaffii siyaasaatu jira. Tokkoo isaayyuu dhaga'uuf deebii kennuuf fedhii hin qabu ture. Amma eengadda afaan qawweetiin gaafa fonqolchamu namoonni waggaa 24 guutuu mana hidhaa keessa turan gadhiifamani. Warri waggaa 24 warri waggaa 30 abbaan isaa hidhee du'e ilmillee itti hufee waggaa 24 hidhaa keessa akka ta'an kan godhe eengadda waggaa bahan akka abbaan Bashir al-Assad du'ellee hin beekani. Interneetii jedhamu jiraachuu isaallee hin beekani. Saadaam Huseentu aangoorra jiraa isatu dhufee bilisa nu baase jedhaniitu hubatani. Bara isaanii dhaman Saadaam Huseen Iraaqii kan bulchu Saadaam Huseen ture. Akka inni Ameerikaan weerartee isa fannistee ajjeeste illee hin beekani. Kan dhufee hidhaati isaan baase eengadda mootummaa Saadaam Huseen se'ani. Kanaaf hacuuccaa akkasiitu ture. Hacuuccaan akkasii kuni Kurdiin kaabarraa
Ingilizii fi Faransaayiin Kurdii bakka afuritti cabsani. Kurdiin uummata bal'aa lafa bal'aa qaba. Kurdiin Iraaq keessa jira, Kurdiin Iraan keessa jira, Kurdiin Sooriyaa keessa jira, Kurdiin Turkiyaa keessa jira. Kanammoo kan qoode Ingilizii fi Faransaay. Kanaaf Kurdiin nuti tokkodha, saba tokkodha, biyya keenya koloniitu nu qoqqoode jedhanii lolan jiru Sooriyaa keessa, Turkii keessas jiru. Iraaq keessa turaniiru isaan amma hiree ofii murteeffatanii naannoo ta'anii kubaatu bulchaa jiru Iraaq keessatti. Iraan keessa immoo mirgayyuu hin qabani. Warri Sooriyaa lolataa jiru. Gaaffii warra Kurdii achi keessa jiranii yeroo hundumaa hidhaadhaan, jumlaan fixuudhaan, goolessituudha jedhee farrajee hidhaatti guuree hidhaa keessa ajjeesuudhaan, zaliila irraan gahuudhaan. Uummanni yoggaa gaaffii kaasatu summii itti facaasee kan addunyaan waraana keessatti dhorkiteettu keemikaala summii nama jumlaa fixu itti fayyadamee mootummoonni gamtoomanillee irratti qoqqobbii kan kaa'e uummata fixuudhaan kan beekamudha sirni Bashir al-Assad. Bashir al-Assad 2011 waggaa dubbiin Mohamed Bouaziziitiin Tuniziyaa keessatti ibidda ofitti qabsiisee uummanni Tuniziyaa rakkatee hacuuccaa jala ture. Mootii biyya sana waggaa 30 dhiitee kan bulcheeru ofirraa ari'anii yoggaa inni baqatee Saawudii galu kan Tuniziyaa fincilli Tuniziyaatti ka'ee fincila Arabootaa jedhamee kan waamamu Liibiyaatti babal'atee Gaadaafii galaafatee Ijiptitti bal'atee Hosni Mubaarekiin galaafatee Yemenitti gahee Mohamed Saleh galaafatee Sooriyaa dafee hin galle ture Sooriyaa keessatti. Maaliif Sooriyaa keessatti Bashir al-Assad nama ukkaamsee jumlaan fixee hidhee gara jabeenya beekama waan ta'eef namni dafee irratti ka'uu sodaate. Fincilli sun booda hin hafne Sooriyaa keessattis ka'e. Akkatti fincilli Arabaa sun Sooriyaa keessatti ka'e kan nama ajaa'ibudha. Barataa kutaa 7 baratu tokko televiizyinii taa'ee ilaala. Abbaan televiizyinii banee biraa deeme. Darraa keessatti. Naannoo Darraa jedhamu qaba. Magaalaan jira Sooriyaa keessa. Achitti abbaan televiizyinii banee biraa deemee televiizyinii sana keessa maal ilaalaa ture fincila dargaggoota Arabaa kan Sooriyaa, kan Yemen keessaa, kan Ijipti keessaa, kan Liibiyaa keessaa, kan Tuniziyaa keessaa televiizyinii agarsiisa. Akkatti dargaggoonni kaanii uummanni karaatti ba'ee abbootii irree Tuniziyaa, kan Liibiyaa, kan Gibxii, kan Yemenii akkatti nyaate mucaan kutaa 7 baratu ilaalaa ture. Kana dhaqee gurbaan ijoollee mana barumsaa keessatti ijoollee timee gabatee gurraacha irratti akkas ta'ee jedhee televiizyinii irratti argee fincila ka'ee barreesse. Barsiisonni dubbii kana fuudhanii mootummaa keenya garagalchuuf ijoollee akkas goote yaaltee soo barreessan jedhanii gurbaa sana qabanii hidhani. Hidhanii rakkisan mucaa kutaa 7 baratu hiraarsani. Maatii naqanii ijoollee kana nuu hiikaa gaafa jedhanii poolisoonnii fi tikni Bashir al-Assad maatiidhaan isaan kan irraan fadhaati kan biraa dhalchaa kan biraa guddifadhaa isaan kuni hankeessa miti kanaa boodaa jedhani. Ijoollee biraa dhalchaa malee isaan kuni argattanii kanaa boodaa jedhanii deebisani. Maatiin aare. Akkamitti akkas nuun jettu jennaan yoo dhalchuu dadhabdan immoo nadheen keessan nuu fidaa nutu isinii dhalchinaa ijoollee biraa jedhanii itti qoosani. Aarani maatiin kana gaafa dhaga'u uummanni fincila kaase. Gaafa fincilli ka'u masgiida keessattis fincilli sababa mucaan hidhame tokkootiin fincilli mucaa kana irraan fadhaa kanaa booda argattanii mucaa biraa dhalchaa yoo dhalchuu baattan immoo isinii margaa haadha manaa keessan fidan utuu isinii dhalchaa gaafa jedhanii deebisanii fi uummanni dallana. Masgiida keessattis dubbiin kun dhaga'ame fincilli masgiida keessattis gaafa ka'u Bashir al-Assad masgiida keessatti nama fixe Daraatti. Dubbiin akkasitti ka'ee Hoomaa faatte, Aleeppoo faatti,
Daraafaa keessatti dubbiin babal'atee gara kaabaatti 2011 hamma 2024tti waggaa 23 lafti Siiriyaa harki 70 Bashir al-Assad harkan turre. 2016 2015 fonqolcharra kan ga'e baduuf kan ga'e ofii isaa qopheeffatee Raashiyaa fi Iraaniin qaqqabanii warra isa lolan xiyyaaraa fi lafootiin reebanii irraa deebisanii waggaa 13 akka aangoo irra turu kan godhe Iraanii fi Raashiyaadha. Kanaaf maaltu ta'ee akka inni amma badu godhee ka jedhu sababoota adda addaatu jiru jechuudha. Tokko namichi dirree dimokiraasii kan jedhamu tokko hin jiru filannoo sobaa gaggeessee ufuma isaadha aangoo irra tura. Abbaan isaa akkuma godhaa ture innis waggaa 24 ufuma isaa dorgome ufuma isaa filachiise namni filatus kan dorgomus kan filatamus isuma. Paartii Baaz jedhamu jira. Paartii Baaziin kun kan abbaan isaa hundeesse fonqolcha erga qabatee booda paartiin Baaz jedhamu bara 1971 hundeeffame. Paartiin sun kan maatiin Al-Assad hundeeffatedha. Paartii maatiiti. Dhaaba siyaasaa Baaz jedhamu jechuudha. Dhaabni siyaasaa Baazii suni waggaa 54 Siiriyaa dhidhiitee bulche kan maatiin Al-Assad Bashir al-Assad hundeeffate jechuudha. Abbaarraa ilmatti darbe maqaa paartii sanaa hoogganaan isumadha kan biyya bulchuu isa. Kanaaf tokko gaaffii dimokiraasii jiru dhageettii dide. Gaaffii siyaasaa jiru, walqixxummaa amantaa jiru, walqixxummaa sabootaa, walqixxummaa aadaa fi afaanii dhaga'uu dide. Gaaffii dimokiraasii deebisuu dide. Gaaffii siyaasaa deebisuu dide. Lammataa gaaffileen yookaan mormiin jiran teenyee mari'annaa hin jedhu. Warra goolesituu ka'ee, warra nama nyaatu ka'ee, warra hantuuta nyaatutu ka'ee, ergamtoota diinaatii, ergamtoota Ameerikaa fa'ii jedhee farrajee nama waggaa 50 yookaan waggaa 40 hidhee faatu gadda gadhiifame. Dirree dimokiraasii dhibee mariidhaaf tolechuu didee inni sadaffaan inni guddaan gaaffii amantaatu jira. Sunnii warri hordofan baay'inaan baay'ee ta'anii otoo jiranii ummanni sunnii hordofu bakka amantaa fi bilisummaa amantaa dhabanii bakka toon taane bilisummaa amantaa dhabanii akka isaan Shi'aa hordofan dhiibbaa guddaa ture. Shi'aan kan Iraanidha. Sunniin kan Saudiiti. Kanaaf warri Iraanii kan Iraanii hordofan warri Shi'aa warra Alawaati. Gosa inni keessaa biqile. Warri Alawaat kun Shi'aa hordofu waan ta'eef warra Sunnii hordofaniin acuucu. Bilisummaan amantii hin turre. Inni kabiraan Palestaanonni jiru achi keessa Filisxeemonni, Turkoonni, Kurdishoon achi keessa jiru. Isaan gaaffii eenyummaa qabu. Beekamtii kennuufii dide. Inni kabiraan kan dinagdee, siyaasa, tika, waraana hundumaa to'atee qabu farkaa saba xiqqoodha. Alawaati. Sabni guddaan soorummaa keessa hin jiru. Iyyummaatu isaaf ramadameera hiyyeessa. Aangoo siyaasaa irra hin jirani kan murteessaa ta'e guguddaatti ajajaa waraanaa fi tikaa keessa hin jirani. Alawaati kan keessa jiru. Inni kabiraan qoqqoodanii bituutti fayyadama. Alawaatii fi saboota kaan qoqqoodee saboonni kaan akka gadaantummaatti akka xiqqootti akka tuffatamuutti akka ilaalaman Alawaat akka waaqni aangoo filateetti kenneetti akka isaan sooressa ta'aniitti wal akka ilaalan jechaanis gochaanis akka wal qoqqoodee Alawaat akka warra Sunnii jibbu, warri Sunnii akka warra Shi'aa hordofan jibbu, warri Shi'aa immoo akka warra Turkii jibban, warri Turkii akka Kurdisoota jibban, Kurdishoonni akka Filisxeemota jibban kana irratti hojjetaa ture.
akkuma baasaa. Sababoonni hedduun kan gaaffii eenyummaa qaban jiru. Turkiin Kurdistaaniin warri Kurdiin nuti gaaffii siyaasaa qabna, gaaffii eenyummaa, gaaffii bulchiinsaa, gaaffii ofiin bulchuu qabna jedhanii kan kaasan. Warri gaaffii kana kaasan akka isaan dhuman, akka isaan biyyaa bahan, akka isaan hojii hin qabanne, akka isaan hin baranne, goolessitoota, ergamtoota akka jedhaman godhamaa ture. Shira qofatoo hin taane sanyii balleessuutu irratti raawwatamaa ture. Yakka sanyii balleessuu, yakka sanyii duguu namaa balleessuu, duguuguu, yakka waraanatu irratti godhamaa ture Kurdii irratti gama kaabaati. Warra gaaffii eenyummaa, gaaffii siyaasaa, gaaffii amantaa, gaaffii afaanillee warra qaban nuti Araba mitiidha warri Kurdiin jedhamu. Kurdiin Kurdiidha malee Araba miti. Kurdiin Kurdiidha malee Iraanis miti. Kurdiin Kurdiidha malee Iraaqis miti. Kurdiin Kurdiidha malee Turkiis mitiidha. Kan immoo dhaga'uun fedhuun qoqqoodanii bituurra darbee akka isaan lafarraa baranillee godhe. Kanaaf qoqqoodanii kan amantaatiin, kan afaaniin bituun olaantummaa biyyattii irratti dinagdeedhaan, aangoo siyaasaatiin, waraana keessatti, siivilii keessatti, bulchiinsa keessatti amantiin illee kan caalu, kan alawaati akka ta'etti dhiyeessaa ture namtichi. Kan biraa addaddummaa ilaalchaatu jira. Kan gaaffii eenyummaa qaban Kurdistoonni fa'aa, Filisxeem fa'aa, maal fa'aa kuni hin jaalatamani. Kan ilaalcha jiddugalaa qabanis, kan ilaalcha sooshaalistummaa yookaan gara bitaa qabanillee ilaalchi bitaaf mirga warri jiran waddi gureessa jiran jiru. Hundi isaanii isa biratti isa malee gatiin qaban. Inni yoo bade biyyiin baddi, biyyiin diigamti. Anadhaan biyya bulchuuf filatamee waan is dhuume maatii Al-Asaad qofan biyya bulchuuf ta'u jedhamee waggaa meeqa barumsi itti barsiifamaa ittiin dhaalatamaa ture. 2011 kaasee afaan qawwee hedduutu keessatti ka'e. Dhaabbilee siyaasaa hedduutu lolu. Kurdistoonni jiru. Waraanni Siiriyaa kan uummata fincilaaf ka'ee gaafa fixuu jalqabu waraanuma ittisa biyyittii keessaa immoo fottoqanii gara uummataa goranii Bashar irratti ka dhukaasa banan jiru. Firii Siiriyaan armii warri jedhaman gara uummataa goranii. Al-Bashir baduu qabaa. Uummata nagaa maaliif xiyyaaraan fixaa, maaliif summiidhaan fixa jedhanii isaan jiru. Kan IS jedhamu jira, kan Al-Qaayidaatti hidhatee loluus jira. Kan hundumaa godhee namtichi abbaa irree waan ta'ee sirni maatii tokko baduun qabu otoo ni jiru jedhee uummata jumlaadhaan fixuu gaafa jalqabu Israa'eel harkatti naqachuu jalqabde. Ameerikaan harkatti naqattee warra Kurdistaanii gargaaruu jalqabde karaa Obaamaa, bara Obaamaa. Turkiinis garee tokko hundeessitee warra Kurdistaanii biyya taana'anii Siiriyaa keessaa bakka hedduu qabatanii jiran akka isaan lolamaniif isheenis garee wayii ijaartee ergite. Iraanis kallachumaan irratti hirmaatte. Maaliif Iraan Shiyaa hordofti waan ta'eef, Shiyaan immoo Alawaat waan ta'eef, Alawaat aangoo irraa bu'uun qabuutte kallachumaan keessatti hirmaatte. Saudiin immoo sunniidha. Warri sunnii hordofan immoo baay'eedha Sooriyaa keessaa. Hacuucamanii warri sunnii jettee Sooriyaan, Saudi Arabiyaanis kallachuma keessatti hirmaatte gargaarsa meeshaa fi lolaatiin leenjiidhaan. Durumaa kaasee immoo Raashiyaan Sooriyaa gargaarti waan taateef warra dhiyaa kanas waliin feetu waan taateef Raashiyaan Ameerikaan kallacha lolicha keessatti gaafa hirmaattee xiyyaaraan Al-Asaad reebuu jalqabdu. Neetoonis galuuf hoggaa jedhu. Raashiyaa fi warri dhiyaa immoo ilaalchaan wanta wal faallaa dhaabbataniif. Warri Neetoo fi Ameerikaan hoggaa Siiriyaa keessa seenanii mooraa waraanaa buufatanii hoggaa Al-Asaad kuffisan taa'ee ilaalutti isheenis xiyyaaraan seente. Al-Asaad sirna isaaf kan maatii isaa turfachuu fedhee
biyyittii biyyoonni addunyaa keessatti wal falman godhe. Iraantu keessa galee, Sooriyaa keessa galee, Turkii keessa galee, Ameerikaa keessa galee, Saawudii keessa galee, Israa'eltu keessa galee, wal ciraa carabaa ba'an. Hamma gaafa baduutti harki 70 Sooriyaa, lafti Sooriyaa isa harkan turre. Akkas ta'ee immoo Alqaayidaanis, ISISnis, warri Kurdistaanis, warri Firii Siriyaa Armii jedhamanis, warri Turkiin ijaartus waliin galle. Isaanuu wal nyaachuutti kaane. Kun immoo Al-Asaadiif tolee ture. Too wal nyaatanii aangoorran turaa jedhe. Adeemsa keessa kufaatii Al-Asaadiif amma sababa kan ta'e isa kan otoo yaadamin akka badu kan godhame kan isa aangoorra turse sababoota lama. Tokko warri isa lolan tokkummaan qabani. Kurdiin biyya mataa kiyyaan tolfadhaa yookaan bulchiisa mataa kiyyaa addatti yoo xinnaate hiree ofii murteeffannaatiin naannoo mataa koon qabaadha jedhee kan lolu jira. Turkiin immoo Kurdiin Sooriyaa keessa yoo of danda'e Kurdiin Turkii keessa jirus gaaffii sanatti kaasuu sanan jabaata duubbee argatu deeggarsa argatu Sooriyaa irraa jettee waan amantuuf akka isaan badan immoo lolchiifti. Warri Alqaayidaa jiru, warri IS jiru naannoo sana keessatti luka gad dhaabbatanii kan deemaniif kaayyoo biraadha. Kun wal ta'uu dadhabuun Al-Asaad akka aangoorra turu godheera. Ka biraa Iraanii fi Raashiyaatu eega samiidhaanis lafoodhaanis. Iraantu eega jechuun immoo Hizbollaan kan Liibaanos keessaas keessa galeeraa jechuudha. Keessa turan lola keessa. Dhaqanii lolaa turan. Kanaaf isaan kun lamaan akka Bashir al-Assad waggaa 13 aangoorraa tonkuufiin lolaa akka inni jiraatu godhani. Booda garuu erga onkoloolessa 2023 Gaazaa keessatti lolli baname Israa'el Gaazaa barbadeessitee Libaanosis halaalatti samiidhaan darbattee haleeluu erga jalqabdee fulbaana kana immoo erga fulbaanaatti immoo kallattiidhaan Libaanos weerartee Hizbollaa haleeluu jalqabdee Hizbollaan humna dhabee humna isaa Israa'el qolachuu irratti waan xiyyeeffateef humna Sooriyaa keessaa qabu gara duubaatti deebisee Israa'el loluutti gale. Humni Asaad laafuu jalqabe. Silaa loltuu Liibiyaa loltuu Hizbollaatu achi keessa ture isa eega ture. Ka biraa sababa Gaazaa keessatti Hamaas haleelamuu fi uummanni dhumuu jalqabeef isa duuba immoo Iraantu jira waan ta'eef Libaanos keessa ka jiru Hizbollaas duuba Iraantu jira waan ta'eef alkallattiidhaan Iraanii fi Israa'el lolatti galaniiru jechuudha. Pirezidantiin Iraan illee balaa xiyyaaraatiin du'ee hoogganaan siyaasaa Hamaas Ismaa'il Haniyeenis Iraan keessatti ajjeefame hoogganaan Hizbollaas Israa'eliin Libaanos keessatti ajjeefame. Hizbollaa fi Hamaasiif leenjii fi baajetaa fi waraana kan kennitu Iraanidha. Kanaaf humna isheenis xiyyeeffannaa ishee gara Libaanosii fi Filisxeem gochuu waan qabduuf humni ishee fi deeggarsa isheen gootu irraa haphatee yookaan nafe eenyurraa Bashir al-Assad irraa. Humna lamaa jedhaan amma irraa gadhiisee deeme Sooriyaa keessaa. Hizbollaan keessaa ba'ee Israa'el loluudhaaf Iraan garmalee hir'ifte humna ishee fi baajeta ishee fi eeggitii gootu. Sadaffaa humni hafe Raashiyaadha. Raashiyaan waggaa lamaa ol Iraanii Yuukireen weerarte warra dhiyaa faana Yuukireen keessatti lolamaa jirti. Qoqqobbii hamaatu irra jira. Bultee kaatee warra dhiyaa faana Iraan keessatti Yuukireen keessatti lolarra jirti malee Bashir al-Assadiif deeggarsi gootu nafe. Humna sadiitu irraa hanqatee jechuudha. Amma Bashir al-Assad kophaa masaa hafe. Raashiyaan Yuukireen faana lola keessa jirti. Iraan
Israa'el faana lola keessa jirti. Hizbollaan Israa'el faana lola keessa jira. Isaan kana sadan ture kan isa eeganii waraana samii fi lafooraan kan isa eeganii. Amma ofii immoo dadhabeera. Dinagdeen hin jiru. Uummanni harka hin jiru. Inni kan inni bulchu Damaasqoo fi naannoo ishee qofadha. Otoo kanaan jiru gareen HTS jedhamu kan Hayat Tahrir al-Sham kan jedhamu HTS kan jedhamu duraan ISC ture. Isa durammoo Al-Qaayidaa ka ture. Adeemsa keessa Al-Qaayidaa keessaa subbaasee ISC keessaa subbaasee ani jarayyuun deeggaru jedhee isaaniin iyyuu kan wal lolaa ture. Otuma yaadamiin humna isaa tasa jabeeffatee warri Kurdiis gara olitti dhiisee warra morkattoota kaanis amma yoo gurguddaa shantu jira kan mootummaa Al-Asaad lolaa turan. Mormitoonni kan qawwee kaasanii isa lolan gurguddaa shantu jiru. Al-Qaayidaa, ISC, Kurdistaan dabalatee. Isaan kana arfan isaanii dhiisee akkuma ajaa'ibaatti ka'ee magaalaa Aleppoo fa'aa Hoomaa fa'aa magaalaa Hoomaa fa'aa guddaadha. Aleppootti taanee Hoomaadha guddaan. Damaasqootiin ala jechuudha. Darraa fa'aa. Guyyaa 10 keessatti dhufeedhuma magaalaa Damaasqoo kan Albashar keessa jiru mootummaa Albashar keessa jiru seene. Abu Muhammad Al-Julaanii kan jedhamuun hoogganama. Abu Muhammad Al-Julaaniin lammii Siiriyaa kan Israa'eliitiin buqqa'ee lafa biyya baasaa keessaa qeerraa buqqa'ee mooraa baqattootaa keessatti dhalatee mucaa guddateedha. Kan amma HTS kana hoogganee Al-Bashir biyyaa baase garee isaati. Gurbichi jibba Israa'eliin guddateera. Maaliif Israa'eltu lafa Sooriyaa weeraree qeerraa buqqa'ee mooraa buqqaatotaa keessatti dhalatee guddateera. Al-Qaayidiitti galee Al-Qaayidaa keessatti leenjii fudhatee booda Al-Qaayidaa ilaalchi keessan hin ta'e. Ani Siiriyaan garbummaa keessa jirti. Garbummaa maatii tokko jala jira. Uummanni Siiriyaa garba warra Al-Asaadiiti. Warra Hafiiz Al-Asaad jedhamantu akka abbummaatti biyyittii qabeenya isaanii godhatee jira. Biyya mirgi hin jirredha, biyya seerri hin jirredha, biyya maatiidhaan buluudha. Maatii tokkotu biyya bulchaa, qabeenya dinagdeen waan hundumaa isaantu murteessaa. Uummanni hacuucamaadha jedhee Al-Qaayidaa fi ISC kanas hin jiru jedhee labsatee lola guyyaa 10tiin waraana Siiriyaa otoo baqatanii dhufee inni dilbata darbee Damaasqoo seene. Gaafa Damaasqoo seenu Bashir Al-Asaad lafa jala bahee xiyyaaraan kutee Raashiyaa gale. Maatii isaa fudhate. Amma masaraan maatii tokkoo ture caccabee waggaa 54 maatiin Al-Asaad biyya bulchaa ture diigamee sirnichis uummanni kitila 6 gara kitila 7 ta'an biyyaa bahanii ka turan amma gara qe'eetti deebi'aa jiru. Sirni Al-Asaad gariin 300 ajjeesa jedha gabaasoleen ba'an, gariin 400 ajjeesa jedha, gariin 500 ajjeesa jedha, gariin 600 ajjeesa warri jedhan jiru ragaaleen maddeen. Kanas haa ta'u sana isa xiqqoo isaa fudhanne 300 fixeera uummatachi. Summii waraanatti hin fayyadamne dhorkameerutti fayyadamee fixeera. Akkuma jalqaba irratti jedhe waggaa 30 waggaa 24 lafa jalatti hidhamanii kan turan eengadda HTS'n gaafa galuu bakkoota magaalaa adda addaa lafa jalatti hidhaman waggaa balbala jalaa banee boolla keessaa fi manadhaa keessaa baasu nama hedduutu bahe. Kan gaafuma sana ajjeefamuuf turree Allaatu nu gargaare malee guyyuma baasuna dilbata darbe jechuudha. Gaafuma dhufanii nu baasan kana ajjeefamuuf sagantaan qaamee ture warri jedhanii dubbatan jiru. Waggaa 30 warriidhaa keessa turantu bahe. Waggaa 24 warra turantu bahe. Kurdistoonni, Filisxeemonni, Sunnoonni maali mirga keessan gaafatanii jedhamanii. Kanaafi
akkuma dura jedhe Saadaam Huseen dhufee nu baase warri jedhanii yaadan jiru. Maaliif Saadaamtu bara isaanii hidhaman Iraaqii kan bulchaa ture Saadaam. Abbaan Bashir Hafiz al-Assad illee akka du'e hin beekani. Intarneetii jedhamu jiraachuu isaa hin beekani. Feesbuukii kan jedhamu, yuutuubii kan jedhamu jiraachuu isaa hin beekani. Lama dhalachuudha jechuudha. Kanaaf HTS'n kun mormitoonni shanan warri qawwee qabanii lolan otuma jiranii warra isa tumsuu qabatee dhufe Al-Assadin ari'ee Mooskootti galchee kanaa booda bilisoomtaniittu jedhee waan gaarii inni godhe tokko caasaan manni mootummaa amma fakkeenyaaf manni murtii, waajjirri poolisii, manni seeraa maalii kan jedhamu suni hin tuqamu. Hojii keessan uummata tajaajiluu itti fufaa. Kan badee sirna Al-Assadtu diigamee uummanni mootummaa barbaade filachuu qabaa. Haga filannoon godhamutti caasaan mootummaa warri akka hin dalagne hojii itti fufaa. Kan yeroodhaaf bulchu immoo muummicha ministeeraa kan duraan aangorra ture inni itti fufuu, inni akka mootummaa yerootti, akka bulchiinsa yerootti haga filannoon godhamutti haa ta'u jedhee hayyamaniiru. Kanaaf amma morkattoonni walitti dhufanii biyyittii sana maal goonaa kan jedhu dhaabbatoo deemu jechuudha. Mootummaa ce'umsaa dhaabanii sirna maaliin tolchina, riippablika goonamoo hiree murteeffannee warri Kurdiis mataa isaanii qabatanii afuufanii moo biyyittii biyya meeqa goonamoo lakki mootummaa federaalaa goonee heera hundumtuu kan uummanni keessatti argu warri gaaffii qaban gaaffiin isaanii karaa nagaan akka deebi'u goona kan jedhu irra mariirra jiru jechuudha. Kanaaf biyyittiin gara guddinaatti, gara sirna demokraatawaa ta'eetti, gara sirna qajeelaa ta'eetti deemuufis carraan jira. Abbaa irree ta'ee abbaa irree amma qawweedhaan kan dhufe kun warri anatu ari'ee kanaaf ani natu mootummaa ta'ee mootummaa ce'umsaas natu bulaan tumtee nageenya koof badaadha kan amma Sooriyaa qabateerus jettee sodaadhattee tumaa jirti biyya namaa keessa. Kanas ta'e sana hoggaan cuunfu mootummaan maatii tokko waggaa 54 Sooriyaa fi uummata isaa hacuucaa ture. Dilbata gaddaa afaan qawweetiin irraa jige. Sirni darbe suni sirna nama nyaatu, sirna sanyii namaa fixu, sirna yakka waraanaa fi sanyii balleessuu raawwate. Mootummaa gaaffii karaa nagaa deebisuu fedhiin qabaanne, mootummaa aangoo qooddachuu hin barbaanne, mootummaa ana qofatu malee inni kaan biyya balleessa jedhee yaadaa ture. Gaaffii ka'u afaan qawwee fi hidhaadhaan ajjeechaadhaan ukkaamsaa akka ture. Uummata qoqqoodanii bituudhaan mootummaa aangorra ture. Mootummaa saba xiqqoo irraa dhufee saba xiqqoo sana malee inni kaan sooromuu hin danda'u, barachuu hin danda'u jedhee yaadu. Mootummaa amantiin uummanni hordofullee namaa murteessu. Uummanni Sooriyaa amantiin isaaf malu amantii kan Iraaniiti. Amantii Shi'aa ta'uu qaba jedhee qoqqooduudhaan uummata qoqqooduudhaan bulchu. Mirga hiree murteeffannaa Kurdii kan dhorkate. Mootummaa akkasiitu dirraa jige. Kan jige afaan qawweetiin. Kanaaf biyyoota amala mootummaa akkasii qabuun bulaniif barumsadha ta'aa jechuudha. Daawwattoota keenya achi dhuftee akkamitti akka sirni Hafiz al-Assad yookaan paartiin baazii akkatti inni dhalate, akkatti akka aangoorra ture abbaan, ilmis akkatti aangootti dhufe, akkamitti aangoorra waggaa 24 akka ture fi sirni maatii tokko waggaa 54 Sooriyaa bitee dhiitaa ture akkamitti akka kufe irratti kan xiyyeeffate qophiin koo har'aa kana fakkaata ture. Torbee dhimma biraa qabadheen deebi'aa hagasittuu haala bakka kaatii keessa akkanuu turtan yeroo hundumaa wiikooti handassuu dulaati. Sagantaa kana kan waraabee editii godhe immoo Habtaamuu Barraatii nagaatti.